dhaamsa cimaa Rozaadhaaf dhaamte jechuudha. Obboleettiin Saidoo dhaamsi Rozaadhaaf dhaamte atammallee likkii jirta Saidootiin heerumu jechuu. Saidoon immoo tuyyuu sin jaalatu. Saidoon yaada gardhabee akka Sumayyaan hinaaftee gara isaatti deebituufi malee Roza jaallatee fuudhaan jiru jette akka yaa Allah. Rozan immoo booyuun isii gaabbuun isii kuni likkiidha. Gaabbuu qabdi. Isiini gaabbuu qabdi dirqamatti ta'uu qaba. Silallee yaada malee Saidootti hin heerumtu. Saidoon hin jaalattutti jaarsoliin akka aadaa kenna minaamina ka jettu mootuyyuu abbaan Rozatiif obbole nuti aadaa qabna wal qoratuu qabna minaamina ka jettu obboleettiin Saidoo malloonni wal qoratan wanti hin jiru. Abbaan Rozatiif Saidoo nama wajji waggaa dheeraa ture. Nama zarii zartaa walii wal beeku. Zariin keessanillee erga gaarii ta'e zarii Rozallee nama gaariidha kun warra keessa deebame haasawuu qabu warra zarii wal beeku warra walirra nyaatee walirra dhugu warra jaalala kabaja walii qabu waan ta'eef wanni zarii wal qobachiisu zarii wal qobachuun hin jiru. Aadaa Arsii keessa ka jettu warri duraanuu zarii wal qabate kun deebi'ee nuti deebi'e obboleettii Saidooti. Inni biraa immoo Saidoon immoo Sumayyaa deeffatu barbaada. Saidoon deebina mallee obboleettii Saidootiif Saidoo Rozaa bicharratti Roza Sumayyaa odoo dhiisuun taane sadaffaayyuu hin barbaada jechuudha. Akkas isiniin jechuu barbaada. Ammallee ayyuudhaan wal qabatee ayyuuf amuuni walii qalabati godhachuuf ayyuun dirqama akka afaan islaamummaa yookiin diinii rabbii beeytu amuun barsiisuu hedda jedhee dabarsee jira. Sababni isallee ayyuun jechuudha namni birbinyee manaa baase dhimma biraa ta'uyyuu waa'ee islaamummaa waan hin beeyne fi fiidee Saidoo jalaa baate malee ayyuun odoo islaamummaa kan beeytu ta'ee akka obboleettiin Saidootti dhaadataa turtiif akka namoonni hundi jibbaa turreef silaa Saidoo jalaan baatu jechuudha. Asirratti aamuun ati niitii tiyya hin taata dubartii jabdu dubartii cimtuu ka jedheefi sababa qaba. Silaa Saidoon inumaayyuu gaafa jennu nuti ayyuurratti du'uu qabayyuu silaa gadhiisuun qabu. Maaliif rakkoon Saidoo jaalala fedhiyoo ta'e malee inni dursaa islaamummaa kana baradhu waa'ee rabbii baradhu jedhee odoo ayyuu barsiise ayyuun Saidoo jalaa hin baatu. Ayyuun amma immoo gara islaamummaa dhufuuf diinii rabbii barattee addaan baafattee gaafa jette aamuun immoo isii fuudhuudhaaf ijoollee walloo hundumaa achi gombisee intala Arsii tana fuudhuudhaaf qophiirra jira. Maaliif isii jaallate ayyoo kan jettan taate jabinnatii fi ciminnatii isiin qabdurra jaalala ayyuuf qoode jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga jirtu fayyaa jirtu. Har'ammoo deemni ka walitti deebinee waa'ee obboleettii Saidoo Jarmanii irraa dhaamsa Jarmanii irraa tare dhaamsi Jarmanii irraa tare obboleettii Saidoo mootuyyuu yeroo hundaa Sumayyaa deeggarti. Sumayyaa jegna, Sumayyaa akkas, Sumayyaa kana, Sumayyaa atillee bareedda. Obboleettii Saidoon isin dhaamte jettaa jirti jechuudha. Obboleettiin Saidoo Rozan Saidootti heerumuu hin qabdu. Saidoon gonkumaa Rozaa hin jaalatu, Sumayyaa jaalata. Saidoon akka Sumayyaan deebituuf inaaffaaf gochaa jira malee inni durallee fuudhee jira. Sababa fuudhee sanillee durallee piraankii jechaa turanii ergasillee sunillee deemtee jirti. Atillee Sumayyaa bareeddudha jettaa jirti jechuudha. Eenyuun deeggartiiree isin beeytanii? Sumayyaa deeggarti jechuudha. Yeroo ayyuutillee gabbaate Sumayyaa deeggaraa turte jechuudha. Gize ayyuu sanillee Sumayyaa ayyuuni Saidoo jala hin teetu jettee murteessitee turte jechuudha intalattiin jechuudha. Gize sanillee qoricha minaamina dhuganii, gize sanillee kirooriksii dhugaa barakiinaa dhugaa turanii, ammallee mootuyyuu kiniini dawaa garagaraa dhuganii, amma yoo ta'e Rozallee wanni boottuufi gaabbuu qabdi, dirqama gaabbuu qabdi. Rozan amma Saidootti heerumuu qabdu. Yoo jireenyi isii baxaabaxoo taate malee. Yoo ammallee seentee baate malee. Asirratti maal dubbachuu barbaade? Wanni ani dubbachuu barbaade tokko cimaatu jira. Rozan dhuguma ammallee ani immoo gisee tokko shakka beetani. Gisee tokko maal shakka? Dhugumatti intalli tun ammallee Saidootti
heerumuun isi shakkiidhamoo akkam shakkaa itti deemti mala godhaa jirti Rozan isinii galee Rozan hin heeruma yoo Sumayyaa bira geetu Sumayyaa yoo Saidoo bira geetu Saidoo yoo Sa'aadaa bira geetu Sa'aadaa yoo Oshee bira geetu Oshee Rozan ammallee seentee baate taanaan jireenyi Rozaa guutuutti dhibbatti baxabatama tana mala qabdi takki garaa isii kutattee Saidootti heerumu takki inuma bakka amamee fakkeenyaaf Aayyuu fudhaa Aayyuu jechuun dhuguma intala akka dhiiratti confidence isin qabdu onni isin qabdu cimin isin qabdu adda bakka gurbaan suni aamun suni maal jedhe isinitti fakkaata mucattii tana Saidoon balleessan inni qabu ammallee akka intalli jette kun immoo shakkaa jira Rozaa hin jaalata jettan malee hin jaallatu inni Rozaa jaallataan jiru inni Sumayyaa jaallataa jira Sumayyaan oduu har'allee deebiftee fi inni Rozaa dhiise Sumayyaatti deebi'a Rozan ammallee hin afoollofti Rozan amma afoollofnaan amma bannaanini kasaaraa isi jiru guutuu isi balleessite jechuudha intalli kun ammallee waa tokko laallatu qabdi Saidoon ammallee maal jedhanii ani garuu isan keessatti nageenye viidiyoo isaa keessatti kootu ati naa deebi akkuma dura Sumayyaa Aayyuu gizee dura yoo ati naa deebite Aayyuu hin dhiisa jedhetti ammallee Roza yoo ati deemte Roza hin dhiisa jedhaa jira ani immoo hin dhageenye sobuun haram ani hin dhageenye waan amma haasamaa jiru kan hundamaan jechuudha kunimee isinitti akkam fakkaata jettanii yaaddan isinitti dubbiin kun hangam dhugaamoo hangam soba jettanii yaaddan ani amma shakkaa jira bakka kanatti riqxanyaa akka jarri jette san obboleettiin isaa kun maal jettee turte gaafa inni Aayyuu wajji jiru irratti maal jechaa turte Aayyuun Saidoo jalanteetu jechaa turte obboleettiin Saidoo Aayyuun Saidoo jalanteetu akkasuma mootu Sumayyaa walii galanii wanta godhan jechuudha ammallee Rozan Saidoo jala akka hin teenne obboleettiin Saidooti fi Sumayyaan porososii isaanii eegalanii jiran hojii isaanii itti eegalanii jiran Saidollee akkatti ashkarakaranii harka qaban tokkoffaa mataan Sumayyaa Saidoo deebisuu hin dandeetti intalli kun yoo jireenyi isii boru maal ta'a jireenyi isii boru maal ta'a baay'ee ulfaataadha wallahi baay'ee ulfaataadha ani Saidoon Sumayyaa Aayyuu hin qabin Rozaa hin qaban jedhu sababa qabaa beeka sababni inni qabu dhaluu baattus sababa ani qabu laala intalatti jajjaba akka billi akka baqa dhagaa tana gadhiisee Aayyuu fi Sumayyaan tokko beeka jabinni isaanii wallahi haqa dubbatu wayya adaganyaa jarri lachuu jechuudha cimtuu jarri lachuu jechuudha amma gaafa aamuu fi Aayyuu laalo akka Aayyuun hin gafinitti ilaalaa jira gurbaa tokkoffaa gurbaa akkas jiru san argatte lammaffaan immoo laaxxee niitii biraan qabu laaxxeedha sadaffaa immoo gurbaan maal dubbatee jira aamuun maal dubbatee jira Aayyuun dubartii cimtuu ta'uu isii fattanee jira jechuudha bitaan mokkoree mirgaan mokkoree jechuudha laalee ture onnee isiin qabdu dubartii akkana dhiirra irratti duutti dhugaa isin jedha Saidoon Sumayyaa ni jaalata dhuguma dubbiin Aayyuun jette dubbiin obboleettiin Saidoo jettee fi dubbiin Sumayyaan jette dhugaa jennee Sumayyaa deeggaruuf deemna nuti amma Rozan onnee akkasiisan hin qabdu onnee cimaa hin qabdu onnee itti gurbaa kana qabattuun hin qabdu ammallee inni wanni dalagee fi inaaffaa Sumayyaan qabdu haa inaaftuuf Sumayyaan haa inaaftuuf miti akka Sumayyaan daftee isatti deebitu hinafte minaaminattani Sumayyaan oduu barbaadde halkan takkan bultu oduu Saidootti deebitu barbaadde halkan takka sakandii takkan bultu sababa isin hima maaliifi isin gurbaa kana addunyaa kanarra oofte Yaman irraa asin Gondariin asin eessa asin jinni asin mee amma dubbiin kun soba jetan akka inni isin hin jaalatu jettanii murteessitanii dhibbatti hin jaalata ammallee namni qilleensa kanarratti gubbaa kanarratti hafuuf deema inni nu beeytani Rozaa hafuuf deema akkanatti mul'atutti maaliif fuudhuuf deema akkuma jedhame wanni inni yaada wannoo wakabaa minaamina godhu malee otoo Sumayyaan har'a deebite Rozaa har'a mana gabbaasa jette buleettiin jette jechuudha anamma namni Aayyuu gadhiise bareedumsi
mal fayyada ati malkii bichaa qabaate maal si fayyada malkii miti ber malkii miti ke si fayyadu gisee amma sammuu fi onnee kee qabaatu fi hojii keetu si boonsa malkii bu'aa akkasiin qabu malkiin bu'aa takkan qabu malkiin bu'aa takkan qabu kanaaf jechuudha malkiin homaa fayyadu dubbiin intelligente kun immoo akka dhugaatti ta'uuf deemuun na fakkaataa jira wallahi billahi gaafa laalu jechuudha waa'ee aamuu fi sumayyaatitti gaafa darre dhifama waa'ee aamuu fi ayyuutitti gaafa darbine gurbichi maal jedheen isinitti fakkaata ayyuudhaani ati saidoon balleessan inni qabu ayyuu gara islaamummaatti gaafa fidu gara fuudhessatti gaafa dhufu waa'ee islaamummaa isii barsiiseen beeku aamuu maal jedheen isinitti fakkaata ree ayyuu ati dubartii jabdu dubartii cimtu dubartii ogeettii waa hundaati ati jajjaba dhibbumaan dhibbatti ciminnaati qabdu adda garuu maal jedheen isinitti fakkaata dursaa waa'ee islaamummaa baratu itti deebi'ee surree kee dhiiftee hijaaba ulaagaalee islaamummaa guutuu achirraa kitaaba afaan oromoo barbaaddu afaan oromoo barbaaddu amaariffa kitaaba barbaadde si barsiisa si kenna dubbisuun dubbista garuu jedhen ammallee isinii dhufadde dogongora saidoon sumayyaa akka hinaaftee dhuftuuf akka godhee fi ayyuun akka addan garaagarummaa gurbaa kuniif kuni qabu saidoo fi aamuun qaban laala ana jaalattee gara islaamummaa hin dhufin jedhan dhagaa jiran nama jechuun dhiira jechuun nuti hooy saidoo jegna saidoo akkasii saidoo jinni jennaa miti ana jaalattee gara islaamummaa hin dhufin waa'ee islaamummaa kanaa hubattee itti amantee yoo jette ati niititi jedheen si fuudha jedheen jara sararee fi waadaa seenii YouTube isii irratti dhufee afaan oromootiin dubbate afaan amaariffaan dubbate achitti wallahi billahi itti gammade namni tokko inni laala waan inni taazabi jechuudha isaa jettee gaafa jette isaa fi mallaqa jettee gaafa jette saidoo bira maaliif seente mallaqaaf seente miti baatee kotte mallaqa ofii ulaagaalee ofii guuttattee gaafa jette aamunoo ollaalee gallaalee dursa anan jaalatiin islaamummaa jaaladhu jedhen islaamummaan gaafa islaamummaaf gara rabbii isiititti dhufte isii yoomiyyuu eenyumtu otoo morma kana irraa mure maatiin isiitu hin deebisu intalli tuni qaruutee akka taate Roza isii barumsa isii taalaala eessa dhayxee ollaaltee gallaaltee nama cimaa jajjaba laaxxee duwwaa kadhalaa biraan chanan kadhalaa fide gurbaan sunillee hedduu jaalatee ture garuu dhalaatu isa gatee deema waan isin garramurra aamuu odoon taane dhaamuun miskiina garuu dhalaan isa gatee deemti achi booddee anaaf hin dhuftu islaamummaan dhufte jedheefi mitire gaafa ulaagaalee kana hunda baratte ergesi waa'ee islaamummaa gabbuutee gaaf keessa argite inni fuudha jechuudha isilleen gaafsan fedhii isiitiin islaamummaatti dhufti wanni isii daangessu hin jiru saidoon ammallee maalitti isinitti kaase beekta saidoon ammallee Roza jaalatee amansiisee gattaa'ee haasofsiisee odoon taane qinaatii akka sumayyaan gara isaatitti zoortu isinii galee waan akkasiiti isin jechuudha ani viidiyoo kiyasuma irratti dhaabaa sababni isallee maaliif oduun baay'eetu jira waan ta'eef wanni haasa'amu lafa kanarratti hedduutu jira wanni hedduu haasa'amu kan akka namni hedduun haasa'u qabnu Roza otoo bira jiraatanii otoo gorsatanii bareeda ture namoonni isii wajji jirtu illee namuma akka isiiti keessattuu namuma akka isiiti jechuun isinii gara namni isii wajjin jirtu sa'aadadha yookiin bakka sa'aatii isaaniitti fayyadaman sanbichaa akka ta'e hin beeku malee silaa namni gattaa'ee dhiisi nama dhiisi sammuu kee kana ofii keetii dhiisi nama hiriyaa dhiisi sammuu kee kana ofii keetii gatteete gaaf kophaa haasoftuuf gaaf nama wajji haasoftu garaagarummaa qaba gaaf murtee mataa kee amma isiin namni biraa dhiisas ayyuun isii fakkeenya ta'uu qabdi ayyuun akkamitti akkan dhiira qabasaa jirtu eenyu fakkeenya ta'uu qabdi Roza fakkeenya ta'uu qabdi bakka bayin ba'u makaraa meeqa gurbaa kana duuka argite waan ta'eef nam ofii keessanii murtee mataa keessanii nama cimaa nama jabaa gaafa qabattan malee
dirqama ebaloo gaarii yuutuubii qaba mallaqa qaba jettanii itti lixina barumsa isinii ta'a